baatii ramadaanaa baatii kabajamtuu tanaan isin ga'e jenna. Akkasuma irra sagantaa teenya kutaa sadaffaa irratti isinii dhiyaannee dhufnee jirra. Wanni isinii dhiyaannee dhufneen kun sirriitti gurra keessan bantanii dhaggeeffachuu qabdanii halluu lama isinii qabnee dhufnee jirra. Saniifuu halluu afran dabarte garuu ni yaadattan natti fakkaata. Akkasuma taarraallee nu hordofaadha. Sirriitti qalbeeffadhaa isiniin jenna. Halluu lameen isinii qabannee dhiyaannetu maal yoo jettan halluu bunni yookaan halluu bifa muka kanaa kan fakkaattu jechuudha. Itti aansinee halluu magarroo yookaan magariisa. Amma kan duraan dursinee wanni isinii himnu halluu bunni yookaan halluu ija bifa mukaatti dhiyaattu jechuudha. Halluu ija bunniidha. Saniifuu namni gartee halluu bunni qabu kun irra guddatee nama gartee jireenya isaa keessatti murannoodhaan deemu waa hunda keessatti murannoo qabaa jechuudha. Namni kuni hatta jireenya isaa adda addaa hojjechuuf illee murannoo malee hin deemu namni kuni. Isinii galee nama murannoo akkaan qabu jechuudha. Namni gartee halluu ija bunniidhaa tun yookaan bifa mukaa isinii galee halluu bifa mukaatti dhiyaattu qabu nama murannoo akkaan qabu jenna. Itti aansinee nama biratti illee hedduu fudhatama qabu. Nama fudhatama akkaan qabu jechuudha nama biratti. Fedha dalagaa keessatti haa ta'u fedha waan fedha keessatti jireenya isaa keessatti fudhatamummaa qaba. Itti aansinee ammallee nama gartee waan sinjii hin diine jechuudha. Nama gartee baallama sii qabe baallama hin diine. Baallamummaa hundii kun namni gartee halluu bunni qabu baallama hin diigu jechuudha. Akkasuma ammallee nama biratti jaalatamaadha jennee ammallee akkuma beektanitti akkasuma gartee namni halluu bunni qabu kun namni ilaalcha gartee abdiitiin isa laala isa abdataa namni kun gartee wayitaraati nama sallaaltee ilaalcha abdiitiin isa laalta yaani abdii takkaas keessatti uumame jechuudha. Kana akkuma gartee itti aansinee namni kun nama gartee kabajaadhaan nama kabajaadhaan nama hojii deemuu danda'u jechuudha. Fedha dalagaatti haa ta'u fedha waamaa hundattuu jireenya isaa keessatti nama kabajan nama deema. Wanni isinii himnee jirru namni halluu bunni qabu maali jennee nama gartee murannoo qabu. Itti aansinee maali jennee nama gartee fudhatamummaa qabu nama biratti jaalatamaadha jechuudha. Itti aansinee ammas namni gartee yeroo isa laalu ilaalcha abdiitiin isa laalu jechuudha. Nama ammallee baallama hin diinne nama kabajaadhaan nama hojii dalagu jechuudha. Nama hojii deemu baallamaas hin diigu jechuudha namni humne. Akkasuma isinii galee nama magarrootti deebina. Halluu magarroo qabu. Halluun ija magarrootis kun tana fakkaatti. Akkuma shaasha irratti yookaan TV irratti ilaaltan kana sirriitti hubadhaadha. Sirriitti hubadhaa. Kunoo namni gartee as deemna amma namni gartee ilaalcha maaliin isa laala ilaalcha gartee namni kun nama addaati keessa isaa hin beekan jechuudha. Ati namaan addaati namaan addaatti ilaalan jechuudha. Waan keessa isaa hin ibsanne akkuma xiqqoo ija halluu gurraattiitti ilaalamani ilaalcha saniitti ilaalan jechuudha. Manni akka nama halluu ija gurraattii qabutti namni ija halluu gurraattii qabu maali jennee dhiyoo viidiyoo irra deebitanii ilaaluu dandeessan. Akkasuma kunis nama gartee ajaa'ibaatti nama gartee callisaa wayitii nama garaan isaan argamne jechuudha. Nama garaa isaa arguu hin dandeenye. Sanumaa waliinuu namni isa filataa waan inni namaan adda ta'eef nama biratti jaalata. Akkasuma namni halluu ija magarroo kuni nama gartee nama biratti jaalatamaadha. Namni gargari illee isa filata waan inni maaliif waan inni namaan adda ta'eef san gubbaan ammallee nama ifitti nama harkisu jechuudha. Fedhuu aadaa amalaan ta'a fedhuu bareedumina namni walumaa galattuu namni ija halluu magarroo kuni nama ifitti nama harkisu jechuudha. Ammallee gartee akkasumaan namni gargari isuma filataa jechuudha. Nama garirra waan inni nama biraatiin adda ta'eef sanumaafuu har'a sagantaa teenyaa tun asirratti goolabamtii qophii biraa qabannee hamma isiniif dhiyaannutti nu faana turaa jechaa gartee turtii gaarii isiniin jenna. Nagaatti.